kan gaafii natti ta'e ana gaafii cimaa guddoo kan natti ta'e isin qabsoodhaaf biyyaa baatanii hin jiran Oromoo bilisoomsuuf biyyaa baatanii jijjiiramuuf biyyaa baatan miti rakkattanii rakkoo hiikkachuu biyyaa baatan miti hamma mana kireeffattanii jabanaa bilicii bitattanii teessoo bareedaa bitattanii irra shakgattanii mana madaamii seentanii hojjettanii maatiin ufitillee yoo dhume manatti biyyatti mana ijaarrattanii marrajaa qopheeffattanii lafa bitattanii mana ijaarrattanii gaafa dadhabdan galtanii itti boqottan kan ija fayyaa Oromoo jedha kan luka fayyaa Oromoo gargaarsa kan lukaan deemu Oromoo gargaarsa kan luka fayyaa Oromoo gargaarsa kan ija fayyaa Oromoo gargaarsa kan mataa fayyaa Oromoo gargaarsa naafni Oromoo gargaarsa dhibamaan Oromoo gargaarsa du'aan Oromoo gargaarsa reeffi Oromoo gargaarsa Oromoon kam gargaaru akkamiin namti habibti hundi namaa rakkateetti rakkoo fi furata mana madaamii gala kaayiroo keessaa gadi yaati koottaa Dubaay koottaa hojjedha Jordan deema Saudi deema biyya hojjetaniitti jijjiiraman giifti numaa singoota hallaa takkitti gisee takkitti malee hooti joo asli niti fuudhet niti fi qallabataa jira daa'ima isaa wajjiniiffataa jee ilmoo isaa guddifataa jira isin maal guddifattan hallayuma teessan takkitti danaaf Oromoo borus Oromoo خلاص روحوا اشتغلوا لما هو فلوس سيروا بلادكم خلاص طفشنا خلصنا حبيبتي سيري لا تسيري ابدا Wamti birriin nama hin goone addunyaa kanarra hin jiru. Viidiyoo kana gara biraattiin fudhatinaa sheer waliif godhaamime. Fatiha dhaamsa tokkoon siif qaba. Nuti yeroo kuchiinaa madaamiitti deddeebinu dadhabuu dhiifnee miti. Heeruma hawwuu dhiifnee miti. Ilmoo argachuu hawwuu dhiifnee miti. Manni madaamii nu salacha'uu dhiisee miti. Ati amma kaayiroo kana guutuu teessu biyya kaayiroo keessa yoo hojiin dhibe galtee Dubaayin nattu Suudiin nattu Bahreeniin Beyruutiin Kuweetiin Kwaatariin biyya adda addaa jira. Nu hundiyyuu sumaa wajjin filtarii keessa dhokanne malee ijoolleen durbaa umriin si dhaqee 20 darbinaan deemeera umriin si. Heeruma ilmoo argachuu nafu nu hundi keenya nawwina. Sitti naafee miti rabbiin koo nan milkeessi waan yaadaaru sitti naafee miti garuu garaana nyaattee kaatees immoo na aarsite. Uummata Oromoo hadda fuuldura teessee kadhattu. Gabii yookaan galii ati argattu caalaa gaabbii ati umurii kee guutuu teessee gaabbitutu caalaa imimmaan itti hadda buuftee gadi baatee utuu fayyaa guutuu qabdu uummata kana fuuldura dhaabbattee kadhatte jechuudha. Gaabbii ati gaabbitutu caalaa intalli kun maallaan jette jedhii viidiyoo kana seef godhi lafa kaayitaa hin ilaali. Hammati itti gaabbitutu caalaa hammati gadi baatee boossee kadhattee uummata kanarraa argattee fayyadamturra jechuudha. Maaliif kadhatta nuti kan of satarree jiru mana nu satarree jira nuti of satarree jira malee namni rakkina hin qabne hin jiru tu rakkina hin qabne. Ilmi namaa tokko utuu rakkina hin qabne biyya namaa keessa kuchiinaa namaa keessa hin gugguufu kana jala muraa. Kaan ilmoo ofii kaan haadhaaf abbaa ofii hundi namaa haadhaaf abbaa ofii garri caalu ilmoo ofii ofitti kutee kuchiinaa keessatti mana ofii keessatti gatee dhufee kuchiinaa namaa keessa gugguufaa. Maal akkam fayyaa guutuu baadhattee kadhattaati sakkeeraa kadhuu lafa ta'e biyyoo nyaadhu yoo haadhaaf abbaa dhabde biriin haadhaaf abbaa sii bitaa. Biriin haadhaaf abbaa sii ta'a. Of jabeessi baruma baraan boosa maaliif boosa. Haadhaaf abbaa kee rabbiin rahmata jiraaf haa godhu. Inni dhugaadha nama boosisa haa ta'u malee garuu birrii manii haadhaaf afanii baafte. Innaa biriin haadhaaf abbaa kee sii bitaa. Maal akka maaliif jiran ajoo yoomuma nama taatu si waan feetannaan jedhaa inni naaftes jedhaa. Garuu intalli kun sirriin jirtu. Uummanni Oromoo amma arrabsutu caala. Namni giiftarri ijoolleen Awurooppaa jiran siluma immoo inni sii kennu sun arrabsu. Lafoo lafaa si arrabsa karaa sin dabarsanu galtee argita yoo ati hin gaabbine taa'in ilaali. Yaa jira nama. Isa nuti koo goota baqqaa nuti warri jechuudha rakkoo keenya irra teenye affannee ol baanee irra teenye dhoksinee uffata uffannee ol baanee isiniin qixxee kolfinee taphannu kuni goota baqqaa nuti. Wallaahi goota nuti. Maal jechuudha garaa nama nyaatti yatiima waan taateef garuu fayyaa qabdi. Ilmi namaa tokko hamma hojjetee of jijjiiruu danda'u. Maal fatiyaan nuuf hangafa taati malee nuuf quxisuu taati. Sabiyyiidhaa yatiima jedhamtee kan namni hin jedhu. Dhugaadha seenaan si nama ajansiisa.
Sijjammar immoo nuti naadhaaf abbaa qabnus yoo galle namni haadhaaf abbaa ofii bira taa'u hin jiru. Yoo galtes ammaatiif abbaan kee yoo jiraatan haa jiraatan addunyaarra dhugaadha. Haadhaaf abbaa bira garuu kana umurii kanaan booda haadhaaf abbaa bira taa'uun yoo qabaachuu miti maal ta'aniyyuu hin bareedu. Hin taa'amu gallaanis hinuma biraa deemama. Hina kanaafuu hin akka abbariinaan hundiyyuu qabriidhaaf teenya. Haatiniif abbaan keenya qabriidhaaf taa'u rabbi sabrii nuuf kennu gaafasitti. Amma immoo umrii jiraa nuuf dheeressu garuu jiraatanus dhibanus nuti gallee jira biran ta'e. Yoo erga yoo miidhi jala kana haadhotiin keenya dhufanii booleetti nus machuu jammaran sanamni haasaa bareeffachuu jedhe anfatiyaa wallaahi akka obboleettii wajjiin jaaladha yeroo akkana waan natti dhagaame dubbadhu xalaatummaa si waan hin qabun seenaa wallaahi ani fatiyaan akka obbo ani baay'een jaaladhaan baay'ee na jaallatti siillee inaasofna waliin illee garuu waan ati miidiyaarra baatee viidiyoon kee asirraa caameef miidiyaarratti dubbataara malee utuu waan viidiyoon kun namni biraan arginiitii keessaan nu feestire waleessi dhowwasila. Ta'u baqaa geemii dheedhe kana gadi bu'uun maal jira namaa maa hin ta'u baqaa hin dabbaraa. Ana kanaaf hin galle yeroo baay'ee gaafii guddaa kanatti ta'u shamarran waggaa 8 waggaa 10 fi isaa ol biyya Arabaa keessa hojjedhe jaalallee kiyya yookiittiif abbaa manaa kiyyaatu narraa nyaatee nagatee sin beeku naan jedhee amma gatiin saamunaa yookiittiif qibaatii ittiin bitadhuyyuu dhabee kanan jira anumaa faayidaan qabu filannoon kiyya du'a qofadhaa amma uf ajjeesuun barbaadaa jira jettanii miidiyaa adda garaa irratti baatanii gochan sammuun keessan nagaadhaa garuu isin keessa kan jiru onneedha moo timaatimii dhaabbattan garaa keessan keessa onneen an fakkaatu kun maalifiini onneen fayyaa qabdu ofii ishiitiif dursa yaaddi of caala naman jaalattu waan ta'eef jechuudha. Dubartiin kun akka dubbattutti abbaa manaa kiyya yookiittiif jaalallee kiyya amma narraa nyaatee nagate kana wajjiniin osoo wal hin barinii waggaa 8 biyya Arabaa keessa hojjedhe ture. Isa wajjiniin kan wal barree karaa toora intarneetaa iimoodhaan wal barree ture. Osuma isa wajjiniin waliin haasofnu gara maatii kiyyaa irratti marga ergatee wikilinnaadhaan gaa'ela keenya ni dhaabbanne. Anis gara biyyaa deemee isa faana bultii nan dhaabbadhe. Bultii isa faana dhaabbadhee jidduu keenyatti ilmoonni uumamte ilmoo kana kan hin argadhe si opereeshiniidhaan ture. Isaaf suuqii guddaa baneeffataan ture. Kan waggaa 8 hojjedheen isaafin hojii baneeni ittiin bane ofii kiyyaa fi hojii adda garaan hojjedha ture. Dhadhaas nan fidaa gara baadiyyaarraa markaatorraa bakka adda garaati bullaas dhadhaas waan himaan argadheen hojjedha ture. Sababan dadhabee fi deebi'ee gara biyya Arabaa dhufuun murteesse. Biyya Arabaa da'ee ji'a 8tti deebi'een dhufe. Isaan akka inni hojjetuu fi maallaqa kiyya ittiin erga deddeebisee ture. Ji'a 8tti manni ani gale mana baay'ee cimaa waan ta'eef opereeshiniin kiyya na hiikkatee jette. Yeroo opereeshiniin kiyya na hiikkatutti dadhabee kanan jira yookiittiif deebi'een gara biyyaa dhufa yookiittiif immoo yoo madaamin kiyya eeshinaaf jetteerti ta'e gara biirootti deebi'ee kanan hojii jijjiirradha jedheen isa wajjiniin haasa'e. Yeroon kana isatti haasa'utti homaa isatti hin fakkaanne waan tokko iyyuu hin fakkaanne ciccina jalaa jedhee jetti. Yeroon irra deddeebi'ee madaamii kiyya gaafadhe ishiinis gara biirootti na deebiste mana jijjiirradhe yeroon irra deddeebiidhaan isaaf bilbilutti ani bultii biraa ijaarradhee tanan jira jireenya kiyya hin jeeqinii jireenya kiyya hin jiraadha naan jedheetti. Isiniif galee guutumaan guututti kan duraanii waggaa 8 kan hojjettedha. Ammallee kan waggaa 2 dabaltee irratti ergite guutumaan guututti kan waggaa 10 irraa nyaatee jechuudha. Amma yeroonni kana jedhuunitti goddanyoota kiyya guruuppii waliin qabnutti nani akkamiin gochuu danda'a jennaani gara biyyaa deemedha kan isaan naaf ka'an gara biyyaa yeroon deebi'ee dhufutti biyyatti yeroo deebitee dhufutti mana kiyya sanattidha kan hin deebi'ee galee mana kiyyatti yeroon deebi'ee galutti mana keessatti meeshaa shamarranii hiqaa shamarraniitidha kan hin arge hiqaa sana baasee walitti araaramna jedhanii namni illee walitti nu araarsee wajjiniin jiraachuu eegalee jetti. Ana kan naaf hin galle akkamitti kana hunda osoo argitu osoo hiqaa shamarranii argitu dhiifama gootee fi wajjiniin jiraachuu dandeesse kunillee anaaf gaafedha. Wajjiniin jiraachuu itti fufne yeroon isa gaafadhutti balleessa inni balleesseef kana hundayyuu dhiifama gootee fi wajjiniin jiraachuu erga eegalteen boodatti akka qormaatatti isaaf dhiyeessee yoo dhumna jaalateen afaan jiraachuu danda'a barbaada ta'ee hin deebitee biyya Arabaa naan jedha jedhee tanani anis gara biyya Arabaa deebi'ee deemuuf hin jedheeni yeroon akkan jedhuunitti waan tokkotti hin fakkaanne akkan ani deemuu barbaada ture jette. Amma akka dubbattutti amma gatiin caammaa kiyyaan bitadhu iyyuu hin qabu waggaa amma kanaaf hojjedhee uffata gaariiyyuu bitadhee hin qabu yookiittiif wayyaa gaarii hin qabu ofii kootiif waan tokko hin godhanne waan waggaa amma kanaa hojjedhe hundayyuu isatu hojjetaa osoo wajjiniin jiraachaa jiru suuqiin ani baneef kana magaalaan ani irratti baneef irraa gara magaalaa biraatti caannatee deeme. Amma ani du'a qofan barbaada ijoollee kiyyayyuu wanta ittiin guddifadhu dhabe isa faana otoo bulteen ijaarratiin ilmoo tokkoon qaba ture
Eersaa faana kan hin argadhe wajjiniin daa'ima koo wanta ittiin guddifadhu qabu waan ta'eef yoon jiraadhes isaaniif faayidaan qabu du'uu qofadha jette. Indi duraan dursa akkamitti ofii yaaduu dadhabde osoo isaaf hin godhini kan waggaa 10 hojjette keessa ofii keetiif maaliidhaaf kan waggaa 2 illee waan tokko hin godhatin. Shamarran keenya shawwadii manaa guutumaan guutuutti maal jetti dubartiin kuni wantan baay'ee isa jaaladheef onkolaalitii kiyya lamaan iyyuu osoo hin baasee kenneefiti omaan itti hin fakkaatu ture wantan baay'ee isa jaaladheef arabannaatish. Onkolaalitii kee lamaan baastee kennuufii miti gaafa ofii keetii wanta ittiin sochootu oogittiif wanta tokkoon godhattu dhabdee fuuldura isaatti qoshostee waan ta'eef inni maallaqa kee barbaadesitti dhufe duraan dursayyuu si gatee bahee ofii isaatii dubartii biraa faana deema jechuudha kun bartee isaati. Anna barumsa guddaa isiniif ta'a deematee jireenyaa miidiyaa irraa dhaggeeffadha. Ani seenaa dubartii kanarraa waan baay'een baradha. Gin ittiin bashannan ishiin humnaa olidha kan beechu maaliif waggaa amma kana muluu hojjattee akkamitti kana hundayyuu guutumaan guutuutti isaaf kennite. Sanuu abbaa manaa toora intarneetatiin yookiin onlaayiniidhaan baratte. Waaqayyoon